dubbachaa jira atis gara amantii keetii as deebi'iiti dagaagiiti guddadhu akka namaa ta'e nama fakkaachaan oolin duuba gaa kabajamtoota ummata bal'aa keenya hawaasa islaamaa dhimma jabaa dubbii gosummaadhaa tan rabbi jibbe ummanni islaamaatii fi islaamni walitti duulu waan rabbiin jibbe munaafiqa tahuudhaan munaafiqummaan nutti baay'achuudhaan hidda horattee dagaayidee balaa gurguddoo muziibaa gurguddoo rabbi biraa nutti buusaa jirti laal yaa oromoo nuu dirmadha yaa oromoo kana taane yaa oromoo kanatti hongeen nu buute yaa oromoo kanatti suudiin akkana nu goote yaa oromoo akkanatti keeniyaan akkana nu goote saawuz afrikatti kana taane abalutti kana taane oromiyaa keessatti kana taane mootummaan akkana nu fixe jechuun kun kan rabbiin muziibaa nutti buuseedha malee muziibaan akka nutti buute warri ija qalbii qabu ni beekaasii fi ni maa dhaggeeffadhu wallahi nuti rabbii tollee rabbiin kana nutti hin buufne yoo isin ajaja kiyya fudhachuu diddan seera kiyyaan hukumii godhachuu diddanii natti duula bantan eegaan islaamummaa qananiitii fi barakaa isinii kenne yoo kan diddanii darbitan taate funyaaniin na dhooytan taate warra namaniin amansiiseetiin diin kiyyaan eeggadha isin immoo daaraa isin godheetiin isin darbe beelaa fi hiyyummaadhaa fi mootummaa isin rakkise isinidhuun dhukkee isinirraa kaasa kan jee ahadun ahadi rabbal ba'ari jechi kun dhugaadha moo dhugaa miti nurratti raggee moo raggaani dhugaadha kaa raggee moo raggaani raggee kaa sababa maaliif munaafiqummaa teenyaaf suudii keessa wanni kana nu godhu munaafiqummaa teenya waan nuti hoggejjechaa jirru ni beeytan jechuu keenya biyya keessatti wanni kana nu godhe isa kana waan nuti walirratti hojjennu ni beeytan jechuu keenya bakkuma takkatti illee hiyyummaan nuti bu'uun waan nuti balleessineef malee waan nuti rabbii tolleefi miti amanii dhugoomsu baata deeman layyaaseen rabbi malee yoo rabbi jiraachuu baate ilaa zalaalamitti yoo ati baate deemee daansiin keessi yaa baasu sirbi keessi yaa baasu siyaasaan keessi yaa baasu mee deemi ofiif of gubnee ummata ofii ofitti duulu kan kennaa isaa kenname hin beekne rasuulli rabbii addunyaa guutuu yatiima ta'anii nama tokko ta'anii allahu jechuudhaan mo'an hunna biraatii miti arabni allahu jechuudhaan soorome nuti allahu jechuudha jechuun arsii dhiyaa jechuun mee naa himi quraana irraa qabdamo quraana siinjee moo hadiisa siinjee hogguta gogosaa laayettee duula asarrabsita miidiyaa gubbaa baatee taakka hogguta gogosa dagaayettee asarrabsita lama hogguta ka ituu yettee asarrabsita hogguta ka alliyye yettee jarrabsita hogguta ka qaallu yettee arrabsita hogguta ka shariifa yettee arrabsita hogguta ka warra yettee arrabsita قال إنيو ني إتون إنيو أني إنيو على إنيو دقا إنيو أكمت أبانو فربس وفين دندمني أبانو فربس وفين دندمني هرجين لمن جرت هرجين بروكا دين إسلامي بروكا سبونتو دات بروكا كبيجة قدات أكو رمون بيكوتي كسينا بيكوتي
جارتو أمة ورموت برسيفتو دين الإسلام تو أمة ورموت مدق روميني تو بيالات أكيد نم بيكو سياسة كون ختمي جرو تيساني سنبالي ستجرا علمي لما هون دابا إسن أوف تنكنا كي ندامني رسول يو كسياسة نمتده كافاوس متوما كيساني بجارتا ولتك أبدان قوتون كيسان كتا قرد تكون أباوس وان جام ولتك أبدان هندوما كيساني ولتك أبدان بدالنا وان جاموس هندا كيساني ولتك أبدان ولفك الله وفي جارتا نمني سندرت جارين جيرو بدالنا سيوته أوه يتني بلسوم نتني جارتا كاباوس كبسو كرانا جاي تري جارتن أباوس نملا فرافينا كبسو ونداتي لو أنامونه تري جارتن إسنتو جارتن نمني كماتن تقول لي نجيلو قواني سنفية تقول لي نجيلو سياسان كيسن سري دا ميت سبونمان أكناتي سنجرتو سبونمان هررجي قصا ولا ربسيفتو يو بالسجناتات وبلاي كذا كارسي كتيس كومانتا مان بالسجنا كيس جرو إسن هررجي نسكسمتي كومانتا مان جرتو ولا جنس كومانتا مان جرا جمينيس كومانتا مان جرا مالف جراتشو ما قبضني هو جراتشو ما قبضني هنقوم بيرار كتني تنانيس فجدمو دندورة قبضني لو نما سياسة بيقطعتني إيه سياسة بيني تاني مرة تيسانوما وني أدتاتو فينجرتو كافاو كيسا سيوتي أكسوما تجرتن أباو كيسا سيوتي هندوما كيساني أرسيني سنجرا مالس نجرا هندوما كيساني وليكا لغاري ونما ناس باتني نمني ولا ربسان جيرو जोले ग्रुपी डां फेसबुक का कैसे जारतनी मीडिया को बातनी टेंगत शे अमीन माल इसनी जानी बोयन या उम्मत के योल को सड्डा इसनी जानी अलमा के योल को सड्डा जानी सिक जानी खबर जमान उलमाए गुद्दा ने सिंह कैसे जिरु बोयन जल का मधुरा जाहिलुम मार इस्लाम ऑफ इस्लाम योल दिदुलुन हररगे बादी बररगे लिया मका जुमल ज़ेना इसनी बात मका नकना जामू फी का नकना जामू सिंजिर इस्लाम बरें तो सिला गोस जोलुमान दाइमनी हररगेड़ा कन अब्बास अला कावते आदम इतिंगल चिने निजिरा अन्नी जो ते खब्बा के संबरें तो कल ले होते खब्बा के संबरें तो इतु जो ते खब्बा के संबरें तो इसिन शनि इसिन इस्लाम इस्लाम jarraba gada ilmu kiltu dukasa turemo hunde bereda tu jarraba gada dukasa turemo bo kana dunjang kunu da kata teju power off abban bilsignate adalagatu mirgasat oromunda turra kas rajra wante abban kafaote adalagatu wan buarra argatu angamatti siyasan te san talafarra isin fitte male te sin jirachi tene gaden kayachi te sino basu rabbi tawda ko bakabna angana ulama onni rabbi wan salawata busani fi rabbi sin jirachi male islamu jirachi male lafarra nu dugu ka oji de nyatti akanu to ler dalay bela nuti bus honge nuti bus motu madandu kenu ragas rabbi akuma je sanitti balla masa gute
yoo imaana harka qulla jirra yoo diinagdee harka qulla jirra ammallee rabbi kadhachuu dhiifneeti dhidhiitanna waan biraa haasofna. Miskiin hangafi hin beekne nuti jechuun nuyi jechuun miskiin hangafi hin beekne jechuun walumaa galatti. Ummata humna hin qabne mee laal abiyyi kana laalime abiyyuma kana laali. Abiyyi kun yoo siyaasaatiin nu duuba ka'e nu booda ka'e waggaa 150 irra jirra. Gurbaan kun eeggadduma lafaa ka'e. Mootummaan addunyaa kun loobeel kanneef moo kenneef kaleessa Dubaayii jira. Amiirota akkasitti simate. Amiirota simate naan jeeqa. Kana godhe hin dhaagatu meelaay. Kana amiirri kun mootummaan addunyaa kun hundi isa simatu. Eeggaddoo dorgaanii isa simata. Marshiidhaan bahee. Nuti garuu kan waa takka hin qabne waa tokkoof harkaa hin qabne waa takka harkaa hin qabne. Kanuma footoo qofaan poositiif godhuudhaan akkanumatti faarsaa oolu. Kan waa takka gad dhaabbannee hin qabne. Kan waa takka harkaa inni kun calliseetuma hojjeta. Laal nama kaayyoo qabu. Kan horuu dhagaa irratti horaa mire. Kun ganaa gosaa warrabsuu keessa jira as gubbaa. Faliima qabsaa'aadhaa barinni sabboonaadha. Oromoo bilisoomsanii bari. Wal arrabsanii akkamitti ati kan gosa ituudhaan beeyne gosa alaa gosa teetuun beeyne. Eka kan gosa dagaan beeyne kan gosa obarraadhaan beeyne kan gosa arsiidhaa maal akka taateen beeyne kan gosa jimmaa maal akka taateen beeyne kan gosa wallaggaa maal akka taateen beeyne kan yoo gosa walitti lakkaawwatte gosa ta'e ta'uu beeytu. Kana wallaaltee ati immoo Oromoo bilisoomsuu deemta kaa. Dhaadannoon ta'e isa waan biraa. Kan mootummaan addunyaa amiironni kun akkanatti maarshiidhaan bee akkasitti boonsanii simatan hin dubbatu laan numa deema. Isin zaachaan keessan kan waa takka harkaa hin qabne sanuu walirratti fokkortan siyaasaan keessan hangan takka duwwaadha ilmaan Oromoo duguuge. Bara 150 maal akka daleegan as baasi. Ulamaa'ii rabbii dhagaysaa raayyaa abbaa macaarraan daneessa jiran ummata keenya kaawongeen itti buutee fi baalee jiran ulamaa'ii rabbii dhaaba siyaasaatii miti. Dhaaba siyaasaatii miti. Dhaaba siyaasaatii miti. Kan hongee ummata keenyatti bu'eef dirmachaa jiru. Ummata keenya ka Suudii keessatti kana ta'eef kan gubachaa jiru Ahmadiin Abbaa Jabal fa'a Sheikh Amin fa'a kunoo mootummaa bira dhaqanii ministeerota san ummata san biyya Suudiitti ka deemanii obboleeyyan keenya nuu baasan kan nuu dalagaa jiru dhaaba siyaasaa osoo hin taane ulamaa'ii rabbiiti. Laala akkatti jaaran ulamaa'ii hoggaan jee jala maraan. Akka isin jaaran waan hin beeku. Siyaasaan maletti rabbi qofa jechuudhaan biyya jeequu maletti osoo dhiinni keessanii dhangalaani. Isin barsiisuudhaan beekumsaan basharamuudhaan maqaa rabbiitiin jaarmaa hin diigamne. Obboleeyyummaa rabbii isinii dhaame. Dhageessaa ta isin barakaa gootu ta isin sooromsitu tan beekumsaan isin jaalatu jaahilummaa keessaa isin baaftu. Badawummaa keessaa isin baaftu. Faarummaa keessaa isin baaftu. Struus. Dhaggeeffadhu. 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 Kan halkanii guyyaa isin barsiisu miidiyaa kana gubbaa ulamaa'ota. Kan isin gaafachuu irratti miindaa tokkollee isin hin gaafanne. Kan biyya jaalaa jiru dhaabni siyaasaa isin diigee jira. Bara meeqa isin diige waan isaan dalagan as baasi. Siyaasaa takka taate as baasi. Akka namatti dhiigni ilmaan Oromoo dillisuun silaa siyaasaa taate waaqoo fi jarraa abbaa gadaa isiniif jedhan. Sodaate.
gaafa isaan jiran islaamummaadhaan jibbanii irra suuraan irratti poostu godhan akka waan isaan jaalatanii akka waan tokkummaa jaalatanii dhageessanii hanga rabbi isin fayyade kaafaa onis fayyadamaa isin inji akka siyaasa ilmoo namatti ummata qaroomaa ta'e abaa onis hanga rabbi isin fayyade fayyadami badhaadhinaan si jaarrate hanga fayyadamte ittiin fayyadami hunda keessanii keessa jira wanni wal arrabsituuf tokkolleen hin jiru tun magaalaadha siyaasa magaalaa akka bosonutti halkanii guyyaa osoo fiidanii namni mana jaarrate finfinneen teenya umayyaa dirilawaan teenya baalee teenya umayyaa mana irratti gad hin jaarratu waa irratti hin qabu rabbitti hin kadhatu gosaan wal nyaata islaama ta'ee wal nyaata tanaaf rabbi isa dhawa namaa gad isa godha waan isan geenye hin jire irratti moosisa yoo qalbii qabaatte sin dammeessu jira onneeteetin si bannutti jira open arrahamaan allama alquraan dammaqeeti gadi galoodhaa miti dammaqeeti mee oromoo kiristaanaa ka walirratti duulu garte kiristaana walirratti duulu garte eenyu ati isa maali walirratti duulaa hin duulu ati hoggaa gosa dagaa arrabsitu akkamitti abbaa fi arrabsa moo akkamitti gosa hituu itti arrabsita mooti gosa noolee itti akkamitti arrabsita warraa itti akkamitti arrabsita biyya jala akkamitti arrabsita moo maal jechuudha kun tuffii teenya moo maal jechuudha kun sabboonummaadha moo kun munaafiqummaadha islaamummaa diigoodha abbaa bilisummaadhaati miti sumaa kana uni uumessi qallafaami rabbi moo abbaa isaan waa kennu kanaaf boo ammallee sirraawa angasit laala hawaasni gara rabbii geessanii ol dheeysa amma kaleessa biyya landan tanatti miti yoo intala direedhawaati rooza janiin rabbi rahmata isii yaa godhu abbaan manaasii dhukkubsatee siree gubbaa jira isa kana ni du'a jennee eegaa baanii isin fayya qabdi osoo abbaa manaa ni du'a jennee siree irratti eegaa jirru isin tafayyaa qabdu duute abbaan manaa ni jira laal amma nagee qabda akkana utaalta ibseeta malee aboo kana hoggaan sii himu rabbiin rahmata sii godheetiin sii himu jira ifittiisi hiyyummaa sitti buusee rabbiin dha'iinsa si dha'e kanaan si yaadachiise dha'iinsa isaa kana ummata kiyya kana yaadachiisi je'eetiin si yaadachiisaa jira waan boo waan gabroomteef waan bilisoomuu dadhabdeef si himuu hogganaa keetis zinaa godhaa farsha dhuga rabbiin gabbaru allah hanjuu salawaatan qabu haajuujii maajuujii inshaallah hun qabu ahadun ahad dhugaa sitti himu maal fidda of ajjeesi makhluuqa rabbiin azzabin kaaboo eenyumti kan kee siyaasaa keetiin boo rabbii isin uummatee yoo gabarre sirritti haa gabarru yoo amanne sirritti haa amannu qabo munaafiqummaan gaarii miti as fakkaannechi hin fakkaannu way namni akka rabbii dooyise akkamitti akka harkata samaaluma dayyuusa taate waan isii mukana dhaggeeffadhu qabo jiina laale qaas ana qadiili hanga ammatti oromoo wani dammeeteef laal subhaanallah bihamdi subhaanallahi alazim jechaa ture jarra abbaa gadaa halkanii guyyaa waaqoo guutuutis subhaanallah bihamdi subhaanallahi alazim haji adamis subhaanallah bihamdi subhaanallahi alazim halkanii guyyaa nadii gammadaatis subhaanallah bihamdi subhaanallahi alazim abbaa jifaaris subhaanallah bihamdi subhaanallahi alazim
tanuma gartee ummata gartee halkanii guyyaa wanta jaaniituma jibbanii islaamummaadhaaf boollatti naqan gaafa sirraa oromoon abaaramte gaafa sirraa oromoon abaaramte waaqa guutuu faa abaare darrabbaa gataa faa abaare cubbuu keessa jira siyaasaa keessa arrallee yoo taate adda yoo qabaate adda dhugaan dubbatu as beeyaa dubbatu kanaaf siyaasaadhaan hawaasa islaamaa warri diidan ammaas cimseetiin hubachiisa hin sodaanne yoo ka rabbii jettan taate wallahi bakka teessutti laagaa ta'e ati arrabaati gartee hawaasa islaamaatiin diiddu san dhiiteessee akkana si keessaa gad darbaa ati ulamaa halkanii guyyaa garaa hidhattee gartee hawaasa kana jaaru jirtu Eji. Beela yoo ta'e bottee baadiyyaa fi magaalaa keessa deemtee hawaasa kana walitti qabachuutti jirti. Dafqa isaanii kana duraan dhaabbadhee gartee hawaasa kana harkaa diiga jettee ati siyaasaa keetiin dura dhaabbatte bakka takkatti arraba kan keessa keessaa darba biiznillah. Ammarraa eegalee laal. Nooleen kakalloti, daga kakalloti, ala kakalloti. Kabarendoti. Oburraan kabarendoti. Anichi kabarendoti. Itun kabarendoti. Harargeen walii galatti ta'u ummata islaamaa qubsuma eenyuti ilmaan bareentooti. Bareentoo eenyuti Oromooti. Haasoo kana waan inni sitti haaseef gosa waggaa 400 siyaasaadhaan wal lolchiisan gosa Arabaa mujiizaan rasuulaa xiyyaa tan jalqabaa isii tana gosa tana walitti araarsu sallallahu alaihi wasallam bona keessa arsiin keenyuti kabareentooti mandoo keenyuti kabareentooti yaa Siko keenyuti kabareentooti amantiin teessanoo islaamummaa inni kan rabbi wannummaan isin islaama waliin dhawanii wal fixxaniif wanni lafarraa baddaniif isin wal fixuudhaaf rabbiin rakkoo isinitti buusee hongee argettis arsittis ይለምልም የሙስሊም ልጅ የሙስሊም ሴት ነው የረሱል ሙሐባ በልባችሁ ላይ ይንገስ መንገሱ በረከት ስለሆነ ረሱልን የማይወድ ይውደም ቀልቡ ይሰበር ያርጋችሁ በሀብትም በሁሉ ነገር በአኪራም አላህ ይታረቀን አሚን ይሄን ነው የምላችሁ ኢሳገና ቦ አፋን አማራቲኒስ ኑ ዱበዶ አሳው ካንከ ጃለና ዋንጃኒፍ ማሊፋን አሉ ሙሐባዳ አንኡስታዘሚቲ አኑ ለማይዳኒ እኔ ኡስታዝ አይደለሁ ዑለማ አይደለሁ እኔ አሉ ሙሐባ እውቀትን የለኝም ግን አላህ የረሱሉንና የሱ ውዴታ ሰጥቶኛል አልዋሽም እቺን አቀታል ዑለማዎቻችንን ከልቤ እስከሚነድ ነው የምወዳቸው የማከብራቸው የኔ በረከት ስለሆነ እንዳው ሲያወሩ ዑለማዎቻችን በሰው ተመስሎ ጅብሪል አሚን ረሱል አሚን እንደሚያስተምራቸው ሁሉ እነሱም በሰው ተመስሎ እኔን የሚያስተምሩ ይመስለኛል ነገሩም እውን ነው አላህ ተአምረኛ ነው ዑለማውኒ ኩምበራን ዋነት ፈካተን አመሸ አሚን ፋኒሽ ያኗር ፋኒሽ ሁንዲ ሳኒ ኮኒ ሳነት ፈካተን በር ረሱል አሚን ጅብሪል
amiin nama fakkaatee hiriyaa isaanii saahiba fakkaatee barsiisaa mii isaanis akkasuma fakkaatanii na barsiisu jiran ittiin beekaa bar waa'ee natti buusu jiranii bara isinittis buusaa jiranii bara hujii rabbii kama qabdii miti hiikkaan isaanii isiniif hin galle waan akka namaa kana miti fagoodha sadarkaan isaanii Allah namni jechuun obboleessa kiyya Allah kana bar laal Allah hoggaan jira kana bar laal Jibriil irraa qabi Mikaa'eliin malaayikaan kun bar hoggaa kanatti raafamu kanaaf hidhachiisa raafamtuun harkaa bar boo ishishee dhagaa yaamee si fakkaatee boo dhagaa yaamee si fakkaatee boo dhagaa yaamee si fakkaatee boo dhagatti namani si fakkaatee boo mootii ragaan qabnetti amanne si fakkaatee boo ahad hoggaan jee kana bar boo mana kanaa fi kanatti laa girgiddaa kun hundi kanatti addunyaan kun raafamaa bar boo baarri kun waldhee Allahu akbar mootiin hiikkaatti hin qabne amane hin beeku ittis nama yaamee hin beeku awwasaasa dum kan ላላጤና ተስማሚ ምቹና አስተማማኝ ነው አላችን ከሁሉ ስላለው ብልጫ አያዳግትም ለምርጫ አላችን የዓለም ሰላም ነው የዓለም ፍቅር ነው የዓለም አሸባሪ አይደለም እምነታችን የዓለም አንድነት የዓለም ፍቅር ነው ሰላማን ኢሳና የዓለም በረከት ነው መዳኛ ነው kanaaf gaa duuba rabbiin isin abasharu obboleeyyan keenya gartee kaafaan biraa beekanis waan na daawwataniif muhabbaa tana satti kaaftaa miti muhabbaa tana bar alul muhabbaa kaasaa bar ni bareechaa bar diin islaam bareechumaaf ammaaliif ulamaa hidha miti an ulamaa'ota jalattin isin dammeessa ulamaa'ota caalaa waan inni hin jaaladhu daa'ii islaamaa caalaa eenyumtiin kan hin jaaladhu ka isiniif dawaatii isin jiru mi'a filmiyaa ergaa isaanii sheer godhuudhaan waa hunda godhuudhaan diin keessan bareechaa obboleeyyan feesbuuka keessan kanaan itti fayyadama obboleeyyan dubartii bareedduun addunyaa guutuun jaalatti dubartii salawaata buuftu tan buufne ajooytuudha rabbiinis hin jaalatu maleekaanis abaaree jira dhiirri bareedaan dhiira salawaata buus kan dubartiin hundi jaalattu hoggaa daansii tiiktook gubbaa goote atis hoggaa utaaltee ati mariyoon qabaa ati soga achi gubbaa daansii mariyo tee bar ati dubartiin na yaalataa bakkana gortaa miti akka dhiiraa na yaalataa no si tuffachaa jiran silaa qaadimaa silaa argattulleedha ifirraa dhabsiisaa jirta sababa sanitti riskiin teessiraa deemaa jirti diin hin qabdu maaltu si fuudha atis kabiyya meeqaa si barbaadu achirraa dannastaa miree dubartii meeqata si barbaadu ta islaamaa rabbiin zakkartuu miree riskiin teessee harkaa badde riskiin teessee harkaa badde silaa zikri rabbi zakara achi gubbatti baate rabbiinis eebise meeqaas fuute rabbi irraa is barakaa harkatte hiyyummaas rabbi is biraa kaase ifiif dhoyteen boonin biyya baqaa keessa jirtan keeniyaa tana keessaa is dannasuu dhiisi baqa keessa jirtaa miti akka achitti na sooromsi jiin ahadiin inni kun si jibbine si jaalataa inni kun karaamaa keeti kanaan abbaan keessii kennanii yaadannoodha amaanaatti si dhiifatan rabbiin kun masri keessaa isin dhiichisin kan hundi si qabalu biyya arabaa keessaa isin dhiichisin taayiti wanni rabbi caalaa nama gammachiisan jirtu hunoona shiida ajaa'ibatin si himutti jira si karramti yaa tiktok kana gubbaa ildiin kan kee beeksisi laal mee ummata amaaraa laal amaarri biyya teenya keessatti alaabaa isaanii ol dhaabbatanii amantii isaanii akkasi kabajutti jiran ati biyya teeti irratti amantii tante akkasi kabajee beeytaa an kabajeen hin beekaa waan inni fin godhin duuba waan namni godhatetti maafiin hinaafa dhagaa guddaa tokkootu niin fixadhaati dhagaa guddaa tokkootu bara meeqa xuraawee tulluu gubbaadha ta'a qaamaan dhiqadha je'ee bishaan keessa dhagaa jiru arkee bishaan gubbaa ka'ee gabborore gagagagagaf je'ee hoggaa bishaanitti gabbororu dhagaa bishaan keessa jiru adda tanaan dhaheetuma osoo bishaan keessan bu'in bishaanii ala bu'e dhagaan kun
inni qaamaan dhiqadhaaf gubbaa kombol jee bishaan gabborore teestaadhaan bishaan dhagaa keessa jiru akkanuma gaf godheetuma osoo bishaan keessan bu'in gamatti gaf je'ee bu'e hoggaa bu'u hajee qaama dhagaan bishaan keessaas wayi bu'eere gubbaa gabborore silaayis ol bororuu wayi dandaya dhaggeeffadhu yoo haasawoo beeyte jechuudha. By the way, haasawa kiyya kana haasawa hikimaa rabbi na haasoysiisa waan ta'eef hikimaa rabbiitu naa kenne kennaan rabbi naa kenne kennaan ittiin nama dammeessu rabbiitu naa kenne. Akka malee haasawa kiyya yoo dhaggeeffatte hedduu bilchaataa taata waan hin barreessu keessatti illee. Tooftaan ittiin dubbadhu hin qaba. Tooftaa abbootiin teessan dur ittiin dubbadhaan. Amma soggan dubbadhu nirraafamaa miti mukhalal nirraafamaa miti laqach zalaglagga isa ja'aniinsani isa akka kana laalu lamaa'onni keenya Allahu akbar akkana ta'e jedhaniiti qaaman kun laalati kaa akkam barteete fayyuma qabdanii dhaga gabartu laa fayyuma gorde akkanuma taa'u siida akkasii miti akkasitti naasa'u naa duuba tana gabbororraan amma kombol jee gabborore hoggaa gabbororu bishaan teesta dhagaa bishaan keessa jiru teestaa kanaan dheetuma gamatti ciu taane osoo bishaan keessan bu'in amma bishaan keessaas wayi bu'e inni qaamaan dhiqadhaa xuraawee jeeti dhagaatu bar xuraayee jeegatu taala dhagaa amma hoggaa gatu taaluga olis deebi'uu bakka isaarraa bororee wayi dandaya amma rifatee lafaa ol ka'etuma dhagaan bishaan keessa jiru arri qabaa miti calalaqee arri qabaa yaaboo ani gartee bishaanii ala taa'eetiin akkanatti xuraawe yaa dhagaalee bishaan keessa jiru isinoo maaltu kanatti isin xureeysee jee gaafate aboo nuti gartee nuutu wal xureeysee janiin dhagaan bishaan keessa jiran jeeni akkamitti wal xureeysitan kunoo walirraa riguu dhabneeti kanuma wal bira tatteenyaa jaaniin tuhaanaa fi teeyfin siree teenya gubbatti nu dadhaban lan osoo mana keenya keessatti sireen teenya nun dadhabin tuhaanaa fi teeyfin siree teenya gubbatti nu dadhaban teeyfin lafatti wal nyaatti nurratti wal baatti dhiiga keenya tuutuudhaaf yoo natti aarte deemiitii qotee bulaa ta'iitii qotadhuu nyaadhu jeen namtichi saree biddeena dhoorkate kaara nyate yeey solleeyseetiin isa lafa kaayani ana caamma nuurii Rasulli kare beekumsaan way wallaalummaadhaani beekumsaan isa mogoleessa fita quraanaan harka qaba toohidaan harka qaba ulamaa'in harka qaba daa'ii kanneen osoon qabu isaanirraa osoon baradhu akka ustaad Ahmadiin Abbaa Jabal faarraa osoon baradhu Sheekh Abdusalaam faa osoon qabu Shaanwar faa osoon qabu hiiki beekumsaan wallaaltuun dhuftee nama hin dandeessu namni beekumsaan nama mooha malee wallaalummaa fi arrabaan nama moohu dayyuusa waan ta'eef munaafiqa waan ta'eef irra laalin qabadhu duuba tana eenyumti kee siyaasa margee baa mariyo tun takka hin jirtu tana maqaa mallasiisinii baase asiin gosti tabbaa keeysaniiti hundi kan kee na dhageysaa ana niicha bareentooti boo ana ittisu bareentooti baleeysa kiyya sirritti na laalii jaan ana barrecha bareentooti baleeysa kiyya kadda kallachaa
Ana noolee barentooti. Ana dagaa barentooti. Ana shariifaa barentooti, ana qaalluu barentooti. Sirriitti na laali. Waatu narraa ifaa. Wanni ifaa kunis dhugaa rabbiiti. Yookaan beekumsa qiyyaami. Ana siikoo barentoo Oromooti. Ana mandoo barentoo Oromooti. Akkanatti beeki. Haa muslim. Kabiraatis kiristaana. Amantii isaatiin mirga qaba. Ana kamachaati. Kun olaal. Jimma machaa kana laal. Jimma baay'ee baara kana kamacha abbaa kiyyaati makadeera keenyaati. Isaan obboleessa abbaa keenyaati. Kamacha boorantichaati. Wallagidis kamacha boorantichaati. Shawaan kabarento keenyaati. Walloo kabarento abbaa keenya amantiidhaan nutti duuluudhaan. Waan balleessite waan taateef hanga yoo malqiyamatti kana rabbi bira waliin deema. Rasuulaan akkas jettee garuu umrii tiyya guutuu wallaahi hin sinjee umrii tiyya guutuu sayyidinaa bilaal rasuulli akramnaanu maqaa isaanii yaa mujee maraateemi an guyyaa isaa rabsisan irraa hin mataan kiyya sirrii nan jirre abadan walitti hin fayyattee yaade hanga yoo malqiyamatti mas jechoota gurguddaan mataa isaanii hadoochaa jiran hanga qabrii kana galli. أبدا وكان يقول أمس 24 hours رسول ربي دقاقة ديما دنيا ونيت إذا كيستيس دير كمان جارا لساتين سيني جرا Meela leegan salawaata buusee eegaltan. Oromoon duute Oromoon akkana taateen isinirra dhaabbatee moo dhaabban? Oromoon hidhamee akkana ta'een isinirra dhaabbatee moo dhaabban? Qalbiin teessa gammachuu qabdi moo qabdi? Gammachuu qabdi. Siyaasaa gaa wanni balaaleffadhuuf siyaasaa teessa wanni balaaleffadhuuf sirriidhaa miti. Wali isin ficcisiifti amantiidhaan fiddee isin diidi. Ammallee tabakka gaafa waa qofaan jiran irraa jijjiirame. Siyaasaan teessan ta'uu irratti isin jaarani malee tan akka diina firraa dhorkitanii takka. Eegaan nabii rabbii je'e kan hidhamees naa bahe duutin irraa is dhaabbatte. Eegaan rabbi zakkaree. Lollummaan biyya Itoophiyaa san irratti deemu kawayyaaneeti fi jinnijaan kaa hundi irraa rabbi dhaabe. Siyaasaan teessan achi deemtee kunoo wayyaanee kaleessa akkasitti damna goote daaraa nu goote deemtee isaan obboleeyyan nu goote maal jaan seeta teenkii waa biyyiin jee galatoomiin jee maaliif hin jee itti duuluun hin danda'a bara akka isin haasoitan zarraaf jechuun hin danda'a bara hin danda'a bara. Nin danda'a. Badii booda akka tolli rabbii dhufu waan hin beeku. Osoon hin qophaa'in yookaan osoon biran gahin riqicha nu taalu waan ta'eef yoo haasawaa beekte. Humna kiyya waan hin beeku. Silaanuun na qabaadde. Gumaa caaluutiin baafadhaan. Jawaarii mana hidhaatii baafadde. Luka kana naafoo inaa lillaa waliin jaasuma keessatti kunoo. Islaamummatti duuluu dhiisa. Tumbala isinitti buufti isin hin bilisoomsitu. Waliif gallaa. Dhaabaa kana. Dhaaba. Anis taniin siyaasaa jecha ilmaan islaamaa tuqe dhiifama naa godha rabbi jecha
hunda keessa hunda keessa wallaalummaan waan nama hin goone qabdi hin qabdu isinis waan nagootaniif ani dhiifama isinii godhe rabbiin keenyas dhiifama anaaf obboleeyyan kiyya jidduu jee nabiyyallaa Yuusuf sheexaanaatu seenee jire kan obboleeyyan isaa fuudhanii hallayyatti isa darban kanaaf rabbiin maa ol isinaa qaba isinaa guddisu qabeenya isinii haa dubbiin dubbii jajjabduudha akkuma jirtan jechuu keenya musiibaa tana hunda nurraa kaasuudhaaf gara rabbitti xiqqaa ammarraa eegalee deebi'uudha qabna dubbiin ta turiin gargari biyyaan baa keessa jirta masri keessa jirtaami biyya san keessaa is nabaasi ji'itii rabbi kadhadhu boodaan si dhiisi hunoo hijaaba godhatanii heram sittaarooti heram yaa buleeyya kiyya subhaanallah profaayilli isaa maqaa rasuuli wanni inni gaddiisu kufri dhiisi birraa kumpaashinni isaa dabre jira ahadii nama bareecha riskii qabaata hoggaan zikrii rabbii badatte manni kun hundii fi jaartiin teetu hundi sitti urgooti akkasii jechi rabbii shayxaana isin gadhiiseetuma jidduudhaan wal fixaatuma bultan zikriin gootanii miti dam wal gootanii wal arraabdan halkan muculuu akka dinnichaadha angaafaan rabbiin zakkarri haadha manaati wajjin wal fixaa bulaa kan lazzaa jireenyaan qabdan jiruun isinitti mi'ooytu keeniyaa keessa ka jirtus rabbi si yaafasu waalaikum assalaam وعليكم السلام قدامي مني وعليكم السلام الله باللبت سلام يا رجل يا سبكون الله يملا له لا الله سلو وده حلو إنه هلو وده ጉራጌ ወንድሞቻችን እንወዳቸዋለን ለስልጤ ወንድሞቻችን እንወዳቸዋለን በሙሉ እንግዲህ ሙስሊም ወንድሞቻችን በያላችሁበት አላህ ከፍ ያርጋችሁ برسول محبة ينقصج والله بالله ببيتاتشو يلملم امين امين دو بقى ربي الاسلام الكيسو باهم دربي سنيف تاسسة ونو سنيد امين متى هي نور السنة ربي كي يخنان كرد ليه وقاي اسني كرد متى نور السنة busa wal nyaachudha amma tana wal sina salawaata keessa miidiyaadhaan buusa haariifachuu isa kana waliif kalla rasuulattis duula banuu dhiisa munaafiqummaa dhiisa nuuf geessi anis isinis niif geessi maal taane balaan nutti bu'ee kun hundi rabbi wallahi rabbi tollee osoo hin taane badii teenyaaf nu bu'ee wallahi wabillahi alkarim oromoo naadir hongeen kun akkana ture arsiin kalees baale akkana ture warqi samii tirooba ture gaafa abbootiin deeyya diin harkaa qabu argana kana turte hajji jee namni zajaraa ture annaaf galtee jirti isinii haa galtu isinii himeetiin jira barzaa'idha biyyarraa godaansa kana hunda kanutti fide Itoophiyaan akkana turte no addunyaan akkana garaa walitti jabaattee turte no lakkuma imaanni keenya tuqamee moo abbaarraa achi fagaannu as fagaannu rabbiin rakkoo gurguddaa nurra buuse lola nurra buuse nuti gootummaaf wal lolla seena boo wala jeesuun gootummaa mi araami obboleessa jeesuun araami arra osoo hin jiin rabbii na qaabiilii fi qaabiilii irratti rabbi kaase waliif gallaawoo hariifa ta'e rabbiin hariifummaa nama dhorka rabbiin jaalala nama dhorka kakka ijoollee rabbii jaalala ijoollee nabii jaalala beeku jira namni rabbiin zakara jaalala dhugaa beeka no dubartiin rabbiin zakara jaalala dhugaa beeti no jaalala dhugaa silaa beekanii ni ka godhatan ni ka godhata zinaan dalagu ilmoo namarratti jaalalti dhugaadha ta rabbiin jeesanii kanaaf rabbi riskii nu waa kennu waa hundarraa rabbii fa nu haa baasu sammuu keenya bilisaa haa baasu rakkina rabbi nurraa haa kaasu miskiinummaa rabbi nurraa haa kaasu obboleeyyan keenya kasuutis rabbi nu haa galchu halkanii guyyaa oofaana wajjin ulamaa'idha wajjin kana yoo isin amma jijjiirama meeqaatu dhufe eega angaruma buusuu eegalla salawaata kana
deemnaa wajjin jijjiirama argitanii mee deem mee rabbii yoo isin salphise ani ilmootii qaalaati mootummaa yoo rabbiin isin sooromsee biyya teessan tana guutuu yoo rabbiin qabeenya isin godhuu baate ani ilmoo sharmuuxaa ilmoo zinaan dhalate na kana akkaanii barkuu kanattiin nuura rabbii zaahira arkaa bare ifa guddaa isinii dhufe ka tawhiidaaniin arkaa ifa nuura quraanaaniin arkaa ka ulamaa'iin isinii yaatu ifa kanaaf bismillaahi الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين دوبا دعايتنا نسني قدا ربي والرزاق كنت ربي سناكم وقابي يا باتنا ربوتين تيسن كانت تسكن والنسبة ديرتي كانت داني فيس بديتين أن لا بديتين جيتين موتو ما كانوا نقولي ماريو كانوا نقولي نو موتو ما نجسي وي ولا لا داون بديتيا warri siyaasaa akkas jaami noo qabeenya walii saamne dubartii haadha abbaadhaan wal lolchiifna suuraa walii miidiyaa irratti qullaa wal gadhiifna akkana miti waa meeqa zina goona biyya nabii keessatti goone moo goone ogaa jenne rabbi nuuf haraarama kaa rabbi jalaa wayii dhokannaa ani isattis goone kaa eejii kaa rabbitti harka kenni ibsaati lakaa fuula addunyaa duratti rabbitti ibsaatilu jirraa إفساد لك ربي إفساد الله في مجرى الدنيا رتي قوني كناف كنا نقول ربي بيجتين يرتيس بلان تبوس بيجا كيسة تيو ميرازا فبليس ولا جيسامي كنا كم غوسا ولا رب سامي إسلام مديكا كنا منافق أمنه نبي تدبلا كون جمع رب سا إسلام جمع رب سا كون إسلام رسيا رب سا ولا رب سنامي دوبو نتورك كفرج على كفري ببليس أجد رامي إسلام تاني مكا إسلام مقافنه makkaan sii meeqabtii iccitii ati hin beekne ilaale ka tanaaf qabamne ka rabbi gammachiisuu dhiifne tiktookii fi feesbuuk kana gammachiifnaa miti kalaa saariifa ta'e ka qabamne ka ta'e qabeenya intala islaamaadha duraa saamna ulfa gara dhiifne biraa banna ulfaan ifa jeefti meeqaatu shamarran meeqaa ifa jeessu kanaaf qixaatiin nurra buuse kanaaf nurra buuse hanganaa rabbi nu baase tanaa'uun ammas nu beeksise waan isinii himu kana nu beeksise rabbiitu tana na beeksise malee silaa na beeksisuu baate na duuchuu ni danda'a miti raamata nuu goonaan hin birsatti hima an dammaqeetiin jira dammaqii ariifoo taate an dammaqeetiin jira dabaleessa keessatti dammaqeetiin jira beekeetiin jira akka rabbi nu qabee rabbi rakanu qabe beekeetiin jira sirriitiin beekee kanaaf istaaf haa dhaabbannu rabbiin qabsoo qabu haa dhaabbannu hiyyummaa nu buuse waa hedduu nutti buuse waa hedduu taane balleessinee jirra